Yoo akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obbo Adoolaa Banataatii fi Dr. Uddeessaa Keerrooti. Haala siyaasa biyya keenya irratti marii gabaabaa isaa waliin goona. Nu egaa ani immoo kan qopheessee isin dhiyeessu Ashannaa fi Goljaati. Ulfaadhaa wayyamaa isinin jenna. Ayyaa Studio. Ammazintaane gurbaan argitu ammazintaane gurbaan argitu rakkoo malee dhiirri ka'een jibbitu roorroof malee dhiirri ka'een jibbitu lagnuuf hin taane qomoo gorasi lagnuuf hin taane qomoo gorasi lootee dhuftee kundoo dubbiin barasi dur warri keenya korma galee falatu dur warri keenya korma galee falatu maaf warrammaa nama galee kan gatu eessaa dhufee nama galee kan gatu jetti gurbaa akkam wayya. Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, roro sita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hita baruda, wanuma numite, unda tufane berataruda. Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, roro sita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hita baruda, wanuma numite, wa unda tufin berataruda. Fagora dufte yomu dandese Tantu abanda mafakese Rosa babana kalatambese Arane kuno kuma durani Samne jimimani Rubasa kapso kabatu basa Keroki ya kareni tibo basa Ijebata kenya jarati sinu halani imana Ogona ikanu falmachura Marewa itikana Yati keron kapale warege ya warra itikosu Negro vende sinu fagadoni Uftutu kasososu Nama jaiba Dubi nama jaiba Dubbachu hille nama diba Ina jalanun tabatte firri kejeba Nama jaiba Dubi nama jaiba Dubbachu hille nama diba Ina jalanun tabatte firri kejeba Ya gerro Sumatu gantana sabati roriftu Ofirra ina damakati kalesa Kalupu kenne balmerolo akami Alaganya tike banero namigo Utaf kandana daironi gabromsu Irra garmamsu alfiloni Ega ya sabakum manimbekum rakaba Duga wanitimu dinuma firri kejeba Nana yang dusamungo arrasta tubarule Sabab kanintole malimatang darangale Sabab kanintole malimatang darangale Garangale 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 basimo Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, roro sita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hita baruda, wanuma numite, unda tufane berataruda. Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, roro sita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hita baruda, wanuma numite, wa unda tufin berataruda. Tesuma ulfina
kuni qoosaa sitti fakkaata diddeetti matiyyoo ga'ee si nyaata. Furtuu fi furmaanni harka keenya rabnaan tuffatameera. Seeraa miti kunniidha harka dhiigaa kunoo nurra labsee jira dhugooma. Gabrummaa biraa ofiin affeerruu gantuu jalaan hiriirru. Diinarraa kan darbe na caala osoo jiru jiraadhaan nu awwaala. Waree kanarra keenya barkaadhannee miti dhiiga lolaafne. Hidhamoota feeroo irratti koosu hin taatu naftanyaa of kamachiisu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Diina caalaa nuun taphattee firri kijiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Diina caalaa nuun taphattee firri kijiba. Agarree kan harkarraa nyaate nu nyaate bomoo nutu galtuu dugdatti baate tokkummaa nuti diinatti hin qabsoomne facaane warra mammaaksaa kan taane lammii koo kallattuullee jirtu dhugaanii jabeessa tokkichummaa gama hundaani. Egaa yaa saba kun ani hin beekuun mirga qaba dhugaa walitti himuuf dinumaa firri kijiba naanee yamtu sammuun koo arrabtaatu borullee sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle 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 garangalle. Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo. Yooyyaa jenne keessummoota keenya. Yooyyaa. Beeksisaa kan jenneef isin keessummoota keenya yeroo baay'ee deddeebitanii waan isin affeeree jiruu fi keessummoonni keenyallee daawwattoota keenyallee isin beeku jedheen abdadhaa. Kan harka kiyya bitaarra jiru obbo Adoolaa Baanataati, kan mirgarra jiru Dr. Deessaa Karrooti. Ani immoo kan qopheessee isinii dhiyeessaa jiru Shannaa fi Golchaati. Sududumaan gaaffii fi gara gaaffii deebii keenyaatti deemna. Mee waltajjii siyaasaa biltsiginnaa jedhamee Oromiyaa keessatti uummata walitti qabanii leenjisna jedhanii namni akka Fiqaaduu Tasammaa jedhanu daayirektiidhaan zuumii teetu iskaayipii teetu waan isaan teknoolojii fayyadaman kan olii egzaaktii baafadheen jiru kompiitaraanii bakka ta'e irraa uummata kumaatamaa walitti qabanii maaksiin qabanuu homaan qabanuu walitti qabanii leenjii kennaafii jiru. Isa kanarraa mee maal hubattu? Mee eenyu jalqaba kan isin carraa wal ilaalaa? Doktor. Ayyee anaan jalqabu yoo jette galatoomi gaafii teetii fi kan kun wanni barsiisuun amma haala amma jiru kanarratti nama walitti qabuun baay'ee waan badii hantuudha. Dhukkubi akka malee babal'ataa jira. Achi callaa mootii addunyaa kuma keessaa rakkoo guddaarra jirti. Fakkeenyaaf as Ameerikaa keessattis isteetiin Ameerikaa keessaa tun 52 lachuu irratti on the wrong track irra jirti. Gumisaatu nama walitti qabu amma yaada gaarii mootii biyya san keessatti haala fayyaa uummataa kama nugumaa beennu faayidaa adda addaa tajaajila adda addaa karaa fayyaa sun hin jiru. Maaskii kana fa'aa nama cinaa jiru ka akka lafa cinaa jiru sanfa maaskiin argachuun isaanii akkuma beekamu waan qabanuun fakkaatu. Hundumaafuu dhimma siyaasaatiif jedhanii nama walitti qabuun amma sirrii miti. Ummata saniif uumaa akka yaadan qabne uumaa akka ummati sun yoo dhukkubi sun irra faca'ee akka ummata saniif aantummaa san hin qabne yookaan dhimma isaanii akka hin teene argisiisa jechuudha. Nama walitti qabanii waan siyaasaa barsiisuuf yookaan waan adda addaa siyaasuma iyyuu yoo ta'uu dhabaate walitti qabanii nama barsiisuun ammaan tana yaada akka malee sirriin ta'in jechuudha walumaa galatti. Ata mee Adisha
filannoo Itoophiyaa ka dabarsanii fi koronaan dhufe jedhaniiti garuu har'a siyaasaa fi gaafa paartilee mormituu akka abawoo akka koongireesii mana hidhaatti naqaneen booda isaanii namoota waa'ee koronaan jiru walta qabanii waa'ee siyaasaa Itoophiyaa simbarsiina Itoophiyaanizimii simbarsiina jedhaa jiruun uummataanii ati isa kanarraa maal hubatta? Ayya galatoom wayyamu ana waan ammayyee mootummoota darban kaadha askiyaan kun wanni isaan godhanu waan akka tokkotti ta'ee natti mul'atti wajjijjiiruun dandeenye lafa sanarratti amma barnoota yookaan uummata walitti qabanii wa barsiisanii yeroo gaarii moti yeroo dhukkubee dadarbaan kun addunyaa dhiphisaa jiru maaliif yennaa kana godhanii yeroo kana irratti nama kana walitti qabanii maqabanii wa barsiisanii waan jedhamutti tokko jalqabumaanuu kaasanii Oromoon mootummaa hin horan nama abbaa qabutti abbaan ilma fi akkaataan guddatu amala waan garaagaraa waan istirraa fi eegatu maanii jedha. Ana akka amma ta'e ilaalutti mootummaan Itoophiyaa ka hiiqarqaa dhufaa darbee wanni inni godhu waanuma wal fakkaataatu walumarraa fuudhan jechuudha. Abbaa mootii uummata kanaaf abbaa mootii mootummoota kun kaafanii darban ka amma jiru kunis uummata kanaaf nama quuqamu yookaan akka abbaatti yookaan akka beektaa jenna hooggana labsaniitti hoogganaa yookaan nama of dura kaayyate tokko muti. Abbaa buddeenaa badaa tokko jechuudha Oromoodhaaf. Ilma waan baay'ee abbaa ilmaa ka ture qabeenya isaa saamuudhaaf waan dubartii ifitti hin galatte fakkaatti biyyi tuni mootummaa jennee mootummaan tokko jalqabumaa mootummaa jennee kaasuudhaaf mootummaan qannuun filannee kasobaa kaallee hin jiru. Amma wanni nama kana walitti qabanuuf tokko wanni gaddeemaa jira siyaasaan iyya sanii odoo akka tokko ta'u uummata burjaajessu number 1. Lama dhukkuba kanaanuu uummati kun odoo walitti dhufeetu uummati kuni dhukkuba kanaanii dhumatee jiru mootummaan kun hin jiru hin barbaadu anaaf. Bara dur miliki biyya kana dhufe waa inni biyya kanaan qabate afaan qawwee callaa muti bare dhukkuba bagaa jedhan ka ammayye bagaa jedhan ka nama daddabaraa akka dabaa nama fixaa ture kana uffata dibee uffata irratti waa dhukkuba kaa akka ni darbu uffata kaan beektaa if dura qoodaa deema jedha akka beektaa bagaa sun nama nyaatee nama dadhabsiisee nama rifachiisee nama burjaadhes. Yoo dhaabannee ilaallu wanna kana beektaa burjaajonnee irraa nuti yeroo takkaa obsa godhannee maanti gaddeemaa jira jenna. Ammallee kun olaanaa nuti maanti jirras. Mootummaan kun wanni inni godhaa jiru jenna. Kun mootummaa mutana irraa waa eegan. Mootummaa kana maa hantuun guruupiin tuni anaaf shiftaan. Shiftaan gurmaawee maafiyaa gol ijaare kuni maan gadi ummata keenyatti deemaa jira boru adda sana na godhe boru yoo bariite maan gadi dhufee naan qabatee natti gadi dhufaa jira jedhee yaada. Wanni amma barnoota jedhan kun beektaa barnootaa muti wal doomsuudha. Karaa wal balleessuudha. Si burjaajessuudha malee barnoota yoo jedhan beektaa waan qajeelaa tokko waan beektaa argitoo jiraatu waan qajeela jiraatu akkanatti akka namni tokko hubannaa waan sanii argatu waan dhugaa lafa jiraatu akka barsiisu. Kuni mataa namaa burjaajessu akka ati fittee
wanni maaltu deemaa jira jettee ati filaalle burjichi waasi yaada beektaa wal nama nyaachisu tokko uumanii fidanii hawaasa keessa facaasa. Amma yoo ta'e ilaallu nuti amma beektaa hamma latti ta'e biyyi ta'e cabdee diina jala kufnee kaanee nuti wanni mo'atamneeni lola qawwee callaa lolli nu lolamaa jirru lola qawwee callaa bari lola qawweetiin wal cinaa wanni deemaa jira. Sammuu namaa jijjiiruudha. Lola hamaan beekta kasammuu keessa kasammuu namaa beekta burjaajessu yaada keeti facaasu amantii keeti balleessu aadaa keeti balleessu eega beekta lafa qabatanii duuba. Amma kun wanni lola akkaatiif jibbitu akkaatiif taatee dhaabanne godhuun beekta lola fidande lola sammuuti. Akkaati sammuu mataa keeti surriin kee mo'amtee surriin cabdee jennaa ol hin kaatu. Awwee yoo cabdee jette gaaf tokkoon kaataman. Summii keeti mataa keeti surriin te gaafa garboomte jette ati hin kaatu. Awwee yoo taate guyyaa gaaf tokkoon awwee humnaa si mo'anii gaaf tokkoon kaatu. Nama kana waan nama burjaajessanuu beektaa injifannoo mataa keessaa sammuu namaarra dalaga. Hidhaadhaan mo'atamii jiru takka jiru. Oromoon beektaa akkatti duulametti amma akkatti duulametti hidhaadhaa dhibbatti mo'atamtee hin qulqulluu yookaan hin mo'anne. Amma yoo ati takka nageen bu'eera jedhani amma nageenni bu'eera jedhu. Nageen akkamiin bu'e nami aadaa kee hafu. Nami eenyummaa kee hafu. Nami akka atti fi jibbutu si godhaa jiru beektaa si jijjiiraa jira. Ani akka wanni jedhutu kun bari jiinoosaayidii jedhan if danda'e. Kasamu akati ifteete dhaaban. Ati lafa callaarra kaatee dhaabattu, aadaarra dhaabattu takka qaba, eenyummaarra dhaabattu takka qaba. Waan keessa si dhoobuu jechuun bari jiinoosaayidii ati ifteete dhaabanne ayyoo aadaati qabannee akka aadaati jaattu waan aadaati fakkaata waan fakkii sanarraa ka'anii warra dhaabatanii beektaa warra dhaabattee wa barsiifta. Dr. Uddeessaan waan kana akka gaarii hubannaatti qaba akka wa barsiisan waan teeknikaa kana akka dabaate jedhee abdata. Kanaaf waan kanarratti namni warra dhaabatee wa barsiisama. Isaan gara biraa hafuuraas was barsiisa. Si keessa dhaabataniiti hafuura lafa kana keessatti hin biqilin irra ka'anii fagoote ani sitti afuufa. Maaliif hafuurri sun akka fuudhee siin taru gara amantiitii gotaan gara amantiitii gara wantiitti ati yoo fiteeteen dhaabatin ana akka adoolaa baana ta'atti ilma baana ta'a yoo ta'ee dhaabatin ani yoo Dr. Uddeessaan kerroo dhufe lakki ati ilmayyii kerroo dagootii jedhee na barsiisichaan akka dhufe kuni. Amma yaa humnaan narra jiraate waasa humnaan na fudhachiisuu danda'a yookiin qabeenyaan adda bulee oolaaf waan kana godhuu danda'a. Boru ammoo gaa tokko akka wanni kun dhara taateen beekaa irra deebi. Ammoo yoo dhalaaf gara dhalaa dabarsee jedhe wanni kun dagatamaa deemti liqimfamaa deemti. Ana liqimsaa waan gadi sinitti haqqusu kana burjaajayii jedhanii yennaatti dabarsichaa uummata kana jedhamu amma waa dhukkuba bara amma dhufee kana barsiisan ta'u waan lola deemaa jiru barsiisan amma tooppii kubbaa barnoota sanii baay'eesu waluu baafan. Waan dhukkubaati immoo waan lolaa nu barsiisan jiru.
wannummaa amma barsiisan maal anaa fi kun lolli deemaa jiru koronaa caalaa misaayilii fi girnoof itti adhaji isnaayiperitti nama fixan koronaan nu dandameera kanum dandamani koloneel abiy waraana koloneel abiy kanaaf awwanna kana wanna barnoota jedhamu kana burjaajessicha ifis wallaalchisichas si wareersicha gara fi amma waree akatu wareertuuf waan godhamu malee awwarraa barattan jedhu dheeressinatti fakkaatti dhiifa. Ulfaat wayyan adisha ulfaat akka gaariin nuusite mee gara gaaffii kiyya lamaffaatti ce'a wada balanna innaan daqiiqaa tokko sin ilaala. Doktor. Wanni dabalu guddoon hin jirtu waan takkaarra buusuu barbaada. Fakkeenyaaf siyaasaa fi barsiisa mootummoota Itoophiyaa yeroo adda addaa dhufu fakkeenyaaf nuti biyya san keessatti akka saba tokko jiraannee nu waliin nyaannee waliin dhalannee waliin horree badhaanee waan jedhanu jira. Nami eessayyuu biyya san Itoophiyaa keessa callaa doontiin addee barbaaddeeyyuu nami hawaasa irratti waliin jiraachuu wama jiraati. Waliin jiraachuu mirga gaafachuu sin oggisiistu waliin jiraachuu walirraa dhaluu waliin horuun ati waan an jedhu narraa fudhadhu callaana waliin jiraachuu inni tokko yaada sii kenna inni tokko ati na jala buli jettee wanni gadi bukaan gadi buusee kaa ol kaasaa hin jirtu. Akka seenaalletti waan biyya san keessa yeroo baay'ee amma seenaa biyya sanii yoo laaltee wanni biyya san keessaa akkuma amma dhaggaa jirtan waggaa 150 dugda duubatti deebii gara fuulduraa koottus ammattee ammarra jiru kanallee dhufii harka caalu warri bulchiisarra jiru warri mootummaa san gubbaa bayu harki 50 gadi kijibaa harki 50 caalaa harka 50 caalaa sobaa harki 50 gadi kijiba odeessa. Karaa biraatiin immoo harka caalu kijiba odeessanii dhugaa achi keessa harka xiqqaa jechuudha. Kanaaf ati waan biyya sanii muuxannoo adda addaarraa barreeffama adda addaarraa wal tafunaantee biyyi sun maa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaniif wanni himamu wanni barreeffamu waan mootummaa yeroo sanii ilaalaa baay'atti harki caalu kijibaa dhugaa achi keessa nama murtaa'etti nami mootummaa sanii ala jiru dhugaa barreessee jira achirraa funaantee dhugaa barata. Kanaaf amma mootummaan dhufu kuma waa barsiisa. Fakkeenyaaf waan isaa amma barsiisan kanaan hin beeku garuu waan akkuma nama tokkorraa hubanne maal jedhanii namichi amma yeroo itti darbitte qaama dure bakka yaadigi bakka bu'ee Prime Minister ta'e kuni walqixxummaa sabaa fiduu fi diimokiraasii Itoophiyaa fiduu fi jedhee warri nami amanu hedduun jira keessattuu kadireen bilisiginnaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran. Mee jecha isaa san lakkisaa ideemsa mootummaa irra jiru callaa laala akka inni diimokiraasii fiduu fi akka inni diimokiraasiin finne nami sitta himuu qabu ideemsuma mootummaa sanirraa laaltee dhuguma diimokiraasiin nu fidaa jira moo kama haga waan haga ammaa arganne harkaan fuudhaa jira waan jedhu irra gahuu danda'a uummata. Kanaaf waan fe'ete yoo barsiisee waa isaan barsiisa waa isaan odeessan caalaa waa ideemaarraa hubachuu yaada jedhu irra buusuu barbaada. Kanuma jedhuu barbaada. Ulfaadhu wayyamaa too adisha waan jettu qabda. Daqiiqaa tokko keessatti waan xiqqoo gabaabduu takka dabalee jedhee amma beektaa wanni dhabdu takka maaseedha jechoot kun yeroo hedduu namillee ittiin fayyadama. Quncee muka gobaatii fi muka jiidhaa wal qabsiisu walitti hidhu jechuudha. Adoo quncee muka
jiidha dhattee waan jiiturra hin ta'e jette yookaan beektaa wanni sun hin qaban. Waan hin taane takka beektaa waan waliif fakkaanne waan faallaa. Sanuu waan beektaa qo'annaa irratti hundaa'e odoon ta'uun waan sobaa irratti hundaa'e takka biyya san irratti. Isin wanni dimokiraasii jedhan. Isin dimokiraasii jedhan. Amma dhugaa dimokiraasii gara biraa dhaqanii barsiisan waan dimokiraasii yoo jedhan Oromoo irraa baratan musiiqii Oromoo barsiisan. Oromoo yoo dimokiraasii fugguu ta'e hin fudhadha dhugaa. Fugguu akkasii fugguu waan fugguu ta'e waan faallaa dimokiraasii yo baradhu naan jedhani dhugaadhaan anta qajeelaa ta dimokiraasii kan keessa qaladhee guddadhe san callaa beesu ta fugguu tanoo taate waa wani amma dimokiraasii mee nama hayyuuto ka waan takkatti hin barate ogeessatti hin ta'e an amma waan dhaqee nama sayyoo barsiisa jedhu kanni qal'isee na durate waa ifi hiddii fi hidaan isaa keessa dhalan ana yoo amma waan dimokiraasii na barsiisan Allah kan demokrasi wanna nama wasa hin barsiisa jedhana ani ada Oromo yookaan gad seera gadaa tartiibaan birate hin baratin keessa calla guddate kuni annama sarra waan demokrasi taate hiika guddoof. Kanaaf wanni demokrasi jedhanii yookaan beekta yoo wasa wanni jedhan taate kanaa mootii Burjaa jennaa fallaadhaa wanni beektaa isin nu barsiisaa jirtanuu ummata keenyaa wanni akka fi amma shakkutti akka ummati kun dhukkubaaf saaxila. Akka ummati kun dhaabatee cubbuu dalagamaa jirtu yakka dalagamaa jirtu akka namni kun dhaabatee hin yaadnee fi akka dhagarnee ila qabu yennaa dhoogu. Ati yennaa dhaggatte yaada kee walitti qabattee walaalta waxiin qabda. Yaada wal dhoogguunatti fakkaatti an kana barnoota jedhee fudhadhu wal doomessuudhaa wal warraatessuudhaa wal wareersuudhaa jedhee akkasii fudhadhu. Okay, ulfaadhu wayya madisha. Mee garagaafii kiyya lamaffaatti kiyaa. Waraana gareen waggaa 27 uummata keenya irratti badii dalagaa turte, yakka dalagaa turte. Ajjeesaa turte beektota Oromoo barattoota Oromoo keessattuu barattoota kumaataman nu jalaan fitte har'a walirra duula waraana walirra bantee jirti. Gareen kuni waraana amma walirra bantee gamaa gamana dhaabattee akka garee tokkoon turreetti odeessaa jirti. Isin kan akkamiin laata? Doctor. Galatoomaashee. Amma waan takka amma bulchiinsi biyya sanii mootummaan biyya sanii akkuma beektanu nama 8ffaa 9ffaa Abiy Ahmed nama 7ffaa Mujafara 8ffaarra jira haga biisuun dhaabattee biisuun garuu waggaa 100 jiraattee jirti. Wanni isin dhaggisiisu maali biyya san keessatti akkuma ummati Itoophiyaa nama tokko bulchaa fileen beeku. Mootummaan ka sirna achi keessa jiru sun mootummaa isaa hundumtuu humnaanidha ka achirratti baay'ee bulchaa ture. Namni hundumtuu yookaan bulchootis hundumtuu yeroo adda addaa bulchanii jiru. Garuu yeroo adda addaa haatee tuyyuu malee namni bulchu nama adda addaa haatee uyyuu malee waan tokko waan hundumti isaanii wal fakkaachisuutti jira. Wanni sun maali? Humnaan bulchan jarruma sobaan burjaajessiisaan qawween sodaachisiisaan ijjeesisiisaan bulchaa turan. Amma sababa kanarraa kan ka'e mirga fiiti mormachuun baay'ateera biyya san keessa akkuma beektanu kanaan dura Eritrea Liberation Front, Tigray Liberation Front, Oromo Liberation Front, Sidama Liberation Front kun guma namni irraa bireetii godhanu sirna humnaa nama bulchusan
warra abbaa irree sanirraa diimokiraasiin haa dhufu. Karaan sirrii karaan addunyaan duuchiin itti bultu uummata Itoophiyaa akka inni fi mootummaa filatu godhaa yaada jedhu. Namni tokko aga ammaa namni biyya san bulchuuf ka'e waggaa 100 duras jalqabii asii kootu har'a guyyaa bilchiginaa bulchitu kanasitti dhufi namni tokko karaa diimokiraasiitiin bulchuu hin barbaadu. Kanaaf maali? Gaafii keetiif waggaa 20 darban turan TPLF dhuguma warra Liberation Frontii uummata oppresidii ta'ee cunqurfama jala baasuuf lolanii gaafa sirna dargii fonqolchanu diimokiraasii dhaabuu hin danda'an turan. Wanni kun isa harka isaanii jirtu turte. Maaliif uummata cunqurfameetiif lolanii abbaa cunqursaa kuffisaniiru diimokiraasii dhaabuuf baay'ee salphaa ture. Garuu maali hin dhaabne? Maaliif dhaabuu dhabani? Yoo diimokiraasii dhaabanii ummati nama barbaadu filaa, ummati Tigraay isaan filuu danda'a, ummati Itoophiyaa harka caalu isaan hin filu. Kanaaf irratti olaantummaa isaanii irra turuu waan qabanuuf warra isaanii mormaa ture dargii ergamee lolaa ture qabanii asi marsiisanii fuula nutti galchanii amma hangafa achi as turte amma achi jedhanii ni fuula achi galchanii fidanii dhufan. Booji'amtoota jechuudha. Booji'amtooti gaafa dargii ergatu qawwee achi fuula galchitee achi lolaa turte TPLF yoo qaddummoo qaddee achi fuula gala amma mallee sin barsiinna amma immoo achi loltan jedhanii oofanii dhufaniini gaafa dhuftee Itoophiyaa keessa seentes booji'amtooti suni waanuma tokkoon beektu ergamuu malee eenyu akka qabamu eenyu akka ajjeesifamu laale amma tokko yoo deemte oppiidiyoon durii bilchiginnaan har'aa TPLF waggaa 27 ergamaa turte. Ummati ka'ee akkuma jalqabaa TPLF dargii rakkaatee lolaa turte Asmaraallee lolaa turte bilisaaf baanne jette sanii ummati ka'ee ammas lolee TPLF yoo xiqqaatte Itoophiyaa irraa gara Mekeleetti deebisee jira. Gaafa san immoo oppiidiyoon warri ergamaa ture. Amma isaanii bilchiginnaa jedhanii nama biraa fakkaachuu yaalan. Isaan maan turani Ihaadiig TPLF jechuudha isaan. Kana dogoggoruu qabu amma ummati Itoophiyaa. Garaagarummaan isaanii maali? TPL erga abbaa isaanii ture isaa ergamtoota turan. Durillee loltuu dargii turan TPLF lolaa turan. Qabdee as mataa galchitee dhufte deebittee deebanii isaanii ergamaa turan. Amma gaafa ummati irraa ari'u gaafa ummati ka'ee isaan irraa ari'u jarri kun ummata keenya akka fakkeenyaatti ummata Oromoo siyaa fudhadhu. Ummata Oromoo keessa beekaan jira, janni jira, jajjabaan ijoollee Oromoo jira. Jajjabaa kana maal godhanii TPLFis barbaaddee keessa balleessaa turte, hidhaa turte, ajjeesaa turte. Gaafa TPLF ari'anii ergamtooti booji'amtooti walta dachaate wadakkaan isaanii jeneraalii ta'aniiru, wadakkaan isaanii dura bu'aa maalii ta'aniiru. Garuu booji'amtoota jarri kuni yookiin karaa lolaallee nama jaannaa mootii karaa siyaasaallee dandeettiin qabanu akka saba tokko keessa nami jajjabaan jira nami lallaafaan jira. Jarri kun oppiidiyoon kaleessaa bilchiginnaa raadhaa kuni uummata Oromoo keessatti garaagaltoota guddaa nyaattota dadhabdoota dandeettii warra hin qabne dirree lolaatti warra yaraa ta'an warra beektaa kawaardii warra beektaa dirree lolaatti qawwee aduu harkaa qabanuu dhaqanii warri lolummoo qabee harkaan fidee harka dirree lolaatti qabamanii booji'amanii jechuudha. Jajjanni namaa lola san irra du'eera hin deebine. Dadhabooti sodaattota jechuudha. Amma maasiin jechuu barbaade amma gaafa TPL irraa ari'amtu namni uummata Oromoo keessaa lolaa ture jajjaboon jajjanni jiran. Jarri ergamaa turte kun waan tokko baratteerti. Amma sirna kana yeroo ergamtu kana akkamii akka nama jajjeesan, akkamii akka nama basaasan,
eenyu fa'aa akka ajjeesaa ture waan nama baay'ee ajjeesaa waan turanii fi waan tokko TPLF irraa barattee jirti jarri kun. Maal goote ammas guruppiin gubbaa jirtu xiqqoon suni guruppiin xiqqoon boojamtoota ala jirtu suni warra boojamtoota akkuma TPLF dargirraa fuutee afaan as nutti deebiste amma immoo TPLF irraa fuutee TPLF achi fuula deebiste amma immoo laali jarri kun amma karaa meeqa akka ergamaa jiran dargirraa fuudhanii as nutti deebisanii amma immoo TPLF irraa fuudhanii achi TPLF fuulatti deebisan jechuudha. Amma laali Biraanuu Juulaa dhuguma yoo sabaaf sablammoota cunqurfamuu isaaniitti amanee TPLF waliin lolaa dhufe teete TPLF waliin lolaa dhufee dargii kuffise teete amma immoo dudda achi fuula galee uummata Oromoo ajjeesisiisaa ijoollee Oromoo mana manatti dhaqee ajjeesisiisaa amma immoo TPLF loluuf achi deemu. Namichi kun amma wanni tokko waan OPDO warra jedhan kan bilchiginaa kana wanni isaanirraa hir'ataa jiru. Dandeettiin qabanu jabinnas hin qaban. Nama jabina qabu ka Oromoo daftee jarri amma TPLFitti afaa achi deebisiiste kuni ariifattee utaaltee mana hidhaatti guurte nama jajjabaa Oromoo, nama beekamaa Oromoo, nama jajanna Oromoo akka Jawaar Mohammad, Beqqelee Garbaa, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa baay'ee isaanii ijoollee Oromoo jajjaboo beektolee isaan caalaa beekumsa guddaa qabanu mana hidhaatti guurte ammas ergamtooti tun amma afaan achi deeffatte ammas waan ergamtuuf hin beektu garuu achi fuula galchaniiru mataa achi fuula galtee asirraa maan fudhatuu qaba ummati keenna mee biyya sallaala biyyi kasirroomtu diimokiraasii walqixxummaa sabaaf sablammootaa karaa nagayaatiin filannoo deemsisanii ummati nama barbaade yoo filate biyyi karaa sirriitti deebi'u. Amma biyyi sun diktaatershiippiidha. Amma olaantummaa akka Abiy Ahmed silxaanarra turu warri naaftanyaa kan waggaa 27 silxaana harkaa baa'e immoo by any expense abbaan barbaade yoo haatu yoo barbaade meqelee gubaa ummata Tigraay balleessaa silxaana nutti deebisaa malee achi dhaqaa lola amma fakkeessanii TPLF kana gootee san gootee dhuguma TPLF ummata Itoophiyaa cuuccerti garuu TPLF Itoophiyaa irraa gara meqelee ari'uun sirrii gula dhaqanii yaa'uun sirrii miti. Ifirraa ariineerraa mirga warra Tigraayiitiif lolanii Tigraay irraa kan ari'u ummata Tigraay malee Abiy Ahmed miti yookaan ummata Itoophiyaa miti yookaan ummata Oromooti miti. Kanadha lolli amma deemu kuni lola garboonfatooti abbaa irree abbaa humnaa deemsisu kanaan dura deemaa ture ammas exactly isumatti deemaa jira. Warri ergamtan hi ergamina mirga keessanii mormadhaa gabaabumatti ijoolleen Oromoo ittiin hirmaatina. Yoo barbaadde bilchiginnaa warra jettu warri boojamtooti dargii ka TPLF ergamaa turte ammas hidhattee warra dur ergatee dhufee asii Oromoo qabsiisaa turte amma isaan haaloltu si yoo barbaadde ijoolleen Oromoo garuu ittiin hirmaatina kun isin ilaala. Ulfaadhu wayya. Mee Adisha ati kanarra wanaa jetta haaloo siin jechuu barbaada. Jarri boojamtoonni TPLF fi kalee TPLF ergamaa turte har'a immoo warra mana hidhaa keessa jiru kana Abdii Raggaasaa, Beqqelee Garbaa, paartiilee Oromoo bira adda bilisummaa Oromootiif koongiresiin amma ergamtuu TPLF ifa jedhaa jiru. Waan kana gaafii keessaan qabu waan Dr. Kaaseef Diqqoonaallee yaada naa kenne. Bakka haati hattuuni ilmee amantuu fakkaatti dubbiini. Mee ati kanarraa maal jetta Adisha? Ani lola ammayyee ideemaa jiru gurmuu lamaan jidduu deemu kana akkatti ilaaluu qaba. Amma TPLF fi TP jedhamee waan kanatti lolli jidduu jara kana lamaatti ideemaa jiraa jedhamee akkasitti fudhatan. Ani akkatti ilaalaa jirutti nafxanyaa Amaara keessaa buqqee fi
maddisa Amaara godhatee ka'ee fi nafxanyaa maddasa Tigraay godhatee Oromoo fi ummata kibbaarratti duula jidduutti nurra godhabaa jiran. Yoo kana jedhu nafxanyaan kun lamaan wal qixan jedhu. Uumaan tokko nama lamaan tokko yoo wal bira dhaabachiiftee tokko jette dhibbatti haga fedhanne yoo wal fakkaatan yaada isaaniitiif yookaan akka isaan wayaadan dhibba wal sima. Nafxanyaadha jaarlachuun nafxidhaan biyya Oromoo qabata. Biyya yookaan kibbaa kana, ka Sumaalee kana, ka Sidaamoo kana hundinuu wanni lamaan gartuu adda wal loltutu. Wanni isaan wal fakkeessa biyya san wanni to'ataniin nafxidha awwee. Eega awween to'atanii biyya tana arganii nyaatanii dhaganii mi'aa biyya kanaa dhaganiidhaan amma lafa Oromoota. Akka nu nyaatanutti akka. Bara jalqabaa nafxanyaan madda biyya Amaaraa godhatee bara durii ka'ee dhufe. Oromoo gowwoomsu ka gowwoomeef gowwoomsitee ammoo gara ambittee akka kanaan namuma Oromoo lammii Oromoo kabaa Oromoo ta'e kaan daallistee ifidura ambeettee gowwoomsitee keessattuu irra caalaa hin gowwoomsite garaan leenii nama waqabuutti waqabatee gara kee dhufetti wasitta kennee wanyaachisee siseera isaa fi waan nyaatu hin qaban waan gara yaa'ee nutti dhufu barasa. Hin gowwoomnu yoo gowwoomsine jenne dhugaadha akkasittudha akka waan bara san nama san gowwoomsanii irra gaddaranii. Amma yoo waa ati amma lafa sanii laaltee jette ka Amaararraa ka'ee dhufte tuni nafxanyaa Amaaraa ka ka'ee dhufe kun yoo akka kana dhufee Oromoo qabatee Oromoodhaan cabsuu nafxanyaan Tigraayirraa ka'ee bara dheeraadhaa fi nafxanyaan Amaara hundee godhate kun laftana keessa hubatee garaa Oromoo seenee afaan Oromoo baratee aadaa Oromoo baratee gubbaa isaa yoo ati laaltu afaan isaa yoo ati laaltu gubbaa isaa yoo laaltu Oromoo fakkaata. Keessi isaa garuu Oromoo miti. Amma nafxanyaan Tigraay ka'e kuni Oromoo haqaaf lolu. Hadugaa fi OLF ta'ee lolaa bara sanbaya. Akka gaarii qo'atanii beekan walii galtee dhaba guddaa jira. Yeroo santi biyya san to'anneerru humna nutti nafxanyaan dura jirurra nutti amma humna qaba. Nafxanyaa duraa san casnee biyya dhuunfanneerra jette nama Oromoon ta'in nafxanyaa biyya kana keessa jiru aadaa Oromoo beeku kaan Oromoo haqaa lolu kaa ittiin cabsuudhaaf kunoo Oromoo jetteeni afaan kenna baratee kanu keessa guddate kaani nafxanyaan Tigraay kun nafxanyaa Amaaraa kanu keessa guddate kaa akka Oromoo godhee bakka jijjiiree nuun cabsaa ture. Absoon Oromoo tun akkuma sochootuun deemtee duudhamaa dhattee bokokaa dhattee gaakaan karaa qeerroo kanaaf furattee lafa garagalche. Qeerroon waan lafarra deemaa jira dhagaatee kaatu malee warri waan kana sochoosaa ture muuxannaa yerootiif ka seenaati ka waan dabareete bilchana guddaa marroo hin qabnee fi ka amma nu keessa jira ka Oromoo jedhee aangoorra ta'u OPDO godhanii OPDO wanni jedhanuu beektaa. Ilmaan nafxanyaati mana Oromoon beektaa ka tokko keessa jira mana Oromoo motiiba. Amma warri ku as keessaa dhokatanii ibidda daaraa uffate godhatanii taa'aa ture.
Uftee jennaan carraa kanaanii Tigraay ari'amtee isin bakka qabde nurraa buute diqqaattu saatii santi waraabessan nu nyaate majoof galisu. Ammoo waraabessi boroo teenna duuba galu. Kanu saree keenya fakkaateen waliin ka'ee achi ka'ee nu nyaata. Eessanii nuuta adaa keenna jennu. Asitti walshawwadu siyaasaan. Abiyyi fa'as keessaa dhalan. Addisuu Araggaa fa'as keessaa dhalan. Alamuu Simee fa'as keessaa dhalan. Warra Oromoon ta'in Oromoon cabsuudhaaf Tigreen gaafas siyaasaa yeroo isaa ittiin fayyadamichaaf warra ittiin fayyadamte kaarre. Amma dubbii addee haqaa dhuftee bakka kanatti maal taane nu Oromoo jettee qalbii eessa jettire? Qalbii addee fi hundee fi akaakoo isaanii yookaan abbaa isaanii qabatee dhufe kaan hundee nafxunyummaa biyya Amaaraatti dhufe kaan goolii Minilikii kaan qaba. Beektaa ijoollee yoo alaa ol yaantee hariyyaa ijoollee keetii ataamma ilma keeti kan addu kana yoo alaa ol yaantee ijoollee hariyyaa fi lansa fi walii ol dhufee mana ol seenee jedhee midhaan gotti areertee jette midhaan wal maqata kennitee fi midhaan kaayyoo nyaatanii gaabaa yaanii keeti gara boroo ol laalaa ka alaa dhufe kun gargar balbalaa dhallaan. Naftanyaa nu keessa dhalatte bari gara boroo ol laaltu bari gara alaa gad laalti akka wanni kun dhiigattuu achi dhiibaa bara. Kanaaf amma naftanyaa asitti amma wal gurmeessite adda hayyoota Oromoo beektota Oromoo ka haqaa kaan waanuma TPLF gaafaan godhaatu. Metaa ilaali wanni garaagarummaa adda adda naftanyaa Amaaraa ka amma aangoo deebicha dhiita kanaaf TPLF gaafa duraa dhufu kan maan godhaatu naftanyaa Amaaraa. Waanuma tokko hayyuu Oromoo barbaadu janna Oromoo barbaadu tunille maanti jirtire keessan dhalatte ka amma nu muiduu jarata nu keessan dhalatte jabaa keenna beekti laafaa keenna beekti addee hundeen jabeen itti hafe beekti achi kaatee waan kan xiyyaafatti lola nutti hafa wallaggaa fi Gujii keessan lola ummataa kaanii wanni mootummaa jedha jibbii jaaladhu yeroodhaaf irra aanuu danda'an mala hin mo'a. Haqaan jira Oromoo addee duriin jiru. Oromoo isaan nafxanyaan isaanii akka akaakoo isaanii biyya kana bitaa ture akkas bakka sanatti nu hirru. Achi hin jirru nu jedhamu. Lola amma wallaggaaf Gujii keessa deemu irra aanuu dadhaba. Wanni kun maarree maddi isaanii eessaa? Maddi isaanii nafxanyaa Maqalee galee TPLFitti achi as gargaaraa lola kana waggaa lamaa fi walakkaa irratti deebisittee lola Oromoo kutuu dadhabdee jennaani eessaa kunnare jabaa achi jiru achi yoo Tigraay injifannee jenne kana deebinee madda irraa kunneerra. Qurxummii qabaachuudhaaf madda kuti jedhanii bara. Madda jettee amma madda achi deeffatte. Warri amma wal lolu ka amma wal deemsisu kun jibbi jaaladhu gara tokko amma maan jedha anne waan kun akka jira. Warra ahaadaa kanaaf warra federaalaatti wal lola jiru. Warra tokkummaa maan. Wanni suni hammateetu qabdi hamma dhidhattu qabdi. Federaalin tun beektaa feekiin tun lafa dhaabatteetti lafa qabatteetti. Tigree wanni kanaatti jettee herrenu. Waan kanaaf amma gadi dhiitte lolli kun jidduu tana deemaa jira. Lolli kuni lola gama tokkoon lola Oromooti gama tokkoon lola Oromooti. Jabaannee ilaaluu nu barbaachisa. Attamiin gama tokko kamii gama tokko Oromoo yoo jenne kam yoo naan jettanii warri kun wanni isaa irraa wal lola waan biraati nuti yoo achi fageessitee ilaalte Oromummaa biyya Oromoo irraa wal lola.
ammoo Oromoon tunne diina lamaa yeroo tokko horattee sochii fi gara duraa harkisuu hin dandeettu. Gama tokkocha gama ammaa fi itti fayyadamicha dandeettu gurmuu godhachuu barbaachisa. Gurmuu godhannee addee takka dabarree achiin duuba akkuma jedhamu nami siyaasaa diina dhaabbataan qabu, fira dhaabbataan hin qabu. Akkatti fayyadamtu jira. Lolli kun lola nafxeenyoota lamaan jidduu deemuu jira. Walakkaa kanatti tanti nu baasaan jabeenna keenyarra murtaawa malee adda gartuu lamaanuu to'achuu dandeenyu, atti to'achuu dandeenyu nuti addatti itti jabeessuu nu barbaachisa. Wanni bu'aa gara lamaanii oo Tigraay injifattee Amaarti injifattee jennee wanni nu burjaajessan akka jiraachuun malu. Ifii hunda taanee argamnu. Hunda sadaffaa lafa teenna to'atu. Yoo taanee argaminillee Tigraayillee moote, Amaartillee moote, anumaa si deebitee garboonfatti wanni biraan jirtu jedha. Yeroodhaaf garuu kam gurmuu godhanna jabeenna sammuu kattiyyaan nu barbaachisa. Ulfaadhu wayyami Adishaame. Haa ta'u. Gartuun amma walolaa jirtu kana keessa asoo tokko moo'ee Oromoodhaaf gartuu kamti fayyadaa moo hin fayyadanu. Kanaafuu Oromoon gartuu tan lamaa walolaa jirti. Dhattee dhiigi ilmaan Oromoo achi jiguu qaba bakka sanatti. Fakkeenyaaf sittimoo sinnoor Itoophiyaa sinimoota Itoophiyaawii jecha jedhu kaa jecha sobanii makkaasanu lakkiinee sinnoor Oromoo simoota Oromiyaa jedhee hafaa lakkii ati akka jedhu kanti sirrii jettame kanarra wanaa jedha. Gareen ama yaadi tokko akka laalcha kootti ama fakkeenyaa fi lolli kan lolamee moo'anu yookaan tokko moo'ee tokko moo'atamu yoo wanni lolanuuf sirrii ta'e fakkeenyaa fi eenyuuf eentu wal lolaa lolli maanii fi wanni jedha beekamu qadi jara qaba. Lolli hin moo'amu waan jedhurraa doomu genneen dura. Lola kana yoo laalte lolli kuni tokkoffaa lola abbaa irrummaa guruppii tokko raggaasisuuf lolamu. Lolli abbaa irrummaa guruppii tokko yookaan akka fakkeenyaaf amma akka jedhan kana lola Itoophiyaa fi TPLF walakkaa miti sobaadha suni akkasii miti. Lolli amma deemaa jiru olaantummaa guruppii bilxiginnaa jettu tana raggaasisuu fi lolli kun deemuu qaba. Lolli kun gooliinsaa yookaan maan achiifii godha yoo jettee wanni achiifii godhuu yaalu kun roongina garnu waan sirrii mootii kun objektiivii baay'ee sirriin ta'e. Mee fakkeenyaaf TPLF fi biltsiginnaa warra jedhee guruppii biltsiginnaa fi jedhu kana wal biraa qabdee lolli amma uummata Tigraay irratti deemaa jira akka jarri sobdu TPLF irratti deemaa jedhu dhiisii dhuguma haa dubbannuutii fi lolli Tigraay irratti deemaa jira. Uummata Tigraay yoo ta'e amma fakkeenyaaf uummata Itoophiyaa la dhiisii mee uummata Tigraay callaa fudhu. Uummata Tigraayis uummata Itoophiyaadha. Garuu isaan yoo fudhattee yoo biltsiginnaa fudhatan maal argatu? Diimokiraasii argatu moo bilisooma yookaan waan adda addaa misooma adda addaa argatu moo maali? Biltsiginnaa fudhachuun maal isaanii fida? Jettee yoo ilaalte biltsiginnaa fudhachuun diimokiraasii ofirraa mulquu olaantummaa diktaatershiippii kanaan dura Itoophiyaa keessa ture ammas deebisanii dhaabuu
mirga ummatti Tigraay amma afaan Tigireenyaatiin haasa'a, afaan Tigireenyaatiin hojjetaa, aadaa Tigree babal'ifataa, mirga isaa eegsifateera, mirga isaa ofirraa mulquu. Kanaaf lola maalummaa keeti hooggachuu fi maalummaa kee diffendii gochuuf akka maalummaa keeti calaqqisiistee lammummaa keeti irratti hundoottee jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha jechuudha nu gabaase. Kun karaa tokkoon karaa san karaa biraatiin immoo lolli kun lola lammii biyya tokko keessa wada akkatti deemaa jiru. Civil war gara biraatiin. Civil war namni moo'u hin jiru. Maaliif lolli deemsifamaa jedhu amma siibsee jira. Lolli wanni deemsifamu sirrii miti. Gaareen lola Itoophiyaa jettee bakka bu'ante tun warra san irratti adeemsiftu sirrii miti. Amma akka uummata Oromootti akkamitti ilaaluu qabda. TPLF leefi warri amma bilchiginnaa jedhu kuni garaagarummaa cimatti walakkaa isaanii jira. Maali garaagarummaan jiru? Guruppiin bilchiginnaa jedhamtu ta gubbaa ta poolisiin isii arraaman wanni isiin deemsisuu barbaaddu Itoophiyaa durii akkuma durii taanidha. Kun wanni sekreetii biraa hin qabu. Itoophiyaa takkatti, aadaa takkatti, alaabaa takkatti waan san deemsisuu barbaaddi. Garuu waan sanii walqixxummaa saba lammootaa kennaa yaada jedhu sobdee achi jalatti dhoksitee aga waan barbaaddu san achii fi gootutti achi jala keettee deemsisuu barbaaddi. Fakkeenyaaf ergamtooti Oromiyaa keessa fudhattee buuji'amtooti Tigreen dur dhuftee Oromiyaa keessa bittinsite suni ammas akka waan itti jedhanii ikkoo waan sanii malee waan san xiinxaluu waan hin dandeenye dandeettii waan hin qabne yookaan duddaan nyaattee bultoota waan ta'aniif nama jajjabaa Oromoo keessa waan keessaa guuranii hidhamaniiru jajjaboota beektoota hayyoota Oromoo waan hidhaniiranuu fi kan achi keessatti hafee ergamtoota warra makaree ergamanii dhufan boojamtoota dargii warra turanii ammas waan garaa isaanii guutatanii jennaan TPLF mataa achi maraniirunu maaliif kun deema waan jedhaa xiinxaluu hin danda'anu. Uummata Oromoo garuu bu'aan Oromiyaaf dhufu as keessa hin jiru lola kana keessa. Wanni jira takkatti callatti jira. Hunni abbaa irree gara lolaatti achi liinii gooteerti yookaan achitti micciiramteerti. Oromiyaa keessa amma finiinsaa isin mirga keessan amma bilchiginnaaf irraa attamiin kaachan yoo kaasuu dadhabdan attamiin lafa buqqittanii duruu lafa dhaabatteen jirtu akka gaarii isaan irratti xiyyeeffadhaa. Mirga keessa harka keessan keessa galfadhaa. Nutti onni jedhaa amma barbaachisaa muti. Lolli kun lola lammii Itoophiyaa keessatti deemu siviil woorridha. Namni moo'u hin jiru. Bilchiginnaan meqaleeyyuu qabatuu dandeetti garuu moote jechuu miti. Maaliifi warri suni maalummaa isaaniitiif hin lolu. Maalummaa fi yennaa loltu moo'amuun hin jiru. Fakkeenyaaf matammaa qabanneera jettu meqalees qabatanu hin moo'an danda'anii. Maaliifi lolli sirrii moti. Karaa moo'amu nurra hin jiran. Fakkeenyaaf amma akka seera karaan sirrii ta'ee karaan dhugaa walqixxummaa sabaaf saboomaa raggaasisanii bulchuudha biyya sana. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa kan dhufu yoo filannoo dhugaa deemsite. Mee karaa sanii yoo laalta amma Tigraay warri Tigraay kanaan dura Itoophiyaa keessa hacuucanii filannoo dhugaa dhoogganii ukkaansaa turanii amma ari'amanii achitti galuu yoo baranii filannoo dhugaa adeemsisaniiru amma biyya isaanii keessatti. Maaliif karaan sirriin beeku silumaayyuu qabeenya saamuuf maaliif Itoophiyaa keessa babal'atan malee karaan sirrii akkam akka ta'e isaan hin fayyaduuf dhiisan malee beeku. Amma gaafa biyya isaaniitti galan filannoo deemsisaniiru filannoo sirrii. Warri immoo buduriin bilchiginnaa warri ambaagannanii warri diktaatorooti kuni filannoo deemsisuun barbaadan. Akkuma TPLF qara humnaan yaale akkuma dur Itoophiyaan itti bulte san karaa san yaaluu barbaadu. Kanaaf amma warri Tigraay bilchiginnaa maaliif fudhata? Warri TPLF mirchaa deemsiseera. Mirchaan sirriidha afaan isaaniitiin dubbataa jiru. Mirga isaanii eegaa jiru. Itoophiyaa keessa garuu filannoon hin jiru. Abbaa humnaati. Yeroon isaa jalaa dhumeera.
seeraa feera Itoophiyaa ka dur haga ammaa ture san diigaa jedhaa jiru yoo amma Tigraay lolanii atoo waan mo'amteete deebi'anii diiganii karaa Itoophiyaa takkatti limuutii santi deebisuuf yaalu kun garuu siviili woorridha nami mooyuu hin jiru ummati kennaa Oromiyaa irratti xiyyeeffadhaa isi warra wal lolu kana dhiisa nami dhuu barbaadan dhaqaa duulaa du'a warri duddaa nyaatteen ergamtooti warra namaa ergamtan ka duristii PLF ergamaa turtan ka dargiif ergamaa turtan ammas dhaquu dandeettan yookaan qabamtanii boojamtanii deebituu yookaan immoo achitti duutu kana ala wanni isin eegatan jirtu garuu yoo dhuu barbaadan waan dhugaatiif du'a biyya keessa Oromiyaa irratti xiyyeeffadhaa Oromiyaa harka keessan keessa galcha qeerroon mormataa jira qeerroo waliin dhaabadhaa Oromo Liberation Front mormataa isaa waliin dhaabadhaa mirga biyya keessanii eegsisa Itoophiyaan hin diigamtu Itoophiyaan yoo diigamtu sabaaf sablammooti yoo mirga isaa eegan Oromoo yoo mirga isaa eegsifatu Sidaamti yoo mirga isaa eegsifatu Sumaaleen yoo mirga isaa eegsifatu ummati Tigraay yoo mirga isaanii eegsifatu ummati Amaaraa yoo mirga isaanii eegsifatu achiin booda Itoophiyaan nama gumaa dhaabattee hin jiraatu Itoophiyaan garuu arongaadee bichaa generaaloti dargii ilaalime lolli kun sirrii jettee generaaloti dargii fakkeenyaaf generaal Kaasee Camadaa dhufee ibsaa ture. Wachuusarra baandiraa Itoophiyaa ka ammaa miti kan inni kaa'atee jiru. Baandiraa Itoophiyaa ka durii limmuutii Minilikii. Nu sobuu barbaadu isaan garaa itti deemuu barbaadanu Itoophiyaa limmuutii ka isaan callaa tajaajiltu san barbaadu. Kanaaf isin namni Oromoo teetan ummata keessanii dhaabadhaa qabsaa biyya teessan keessan lola amma diktaatoroota warra Tigraay cabsuuf yaaltu kana keessaan qabnu ittiin himaatina booji'amtoota amma wattaadarri Itoophiyaa marraatee dhabsan booji'amtee ammas deebitii yoo boojamuu dhabaatti achitti duuti. Maaliif lolli kuni warra TPLFtiif caalaa humna qaba jechuu adoontiin warri Tigraay mirga isaaniitiif lolanii lolli kun siviili waarri namni mooyuu hin jiru. Ninti ngomina jechuu barbaada walumaa galatti. Ayyee ulfaadhu wayyamii abbaan du'a barbaadee yookiin wadaroo lubbuuttiif ka'ee of eeggeetu wayyaadee lafa namaatiif dhaqee mirga namaa dhiitee du'a jedhurraa Oromoon ka qabsaa'eef mirga fi tiffachuu fi mirgi isaa kabajamuuf malee mirga namaa dhiituuf Oromoon qabsaa'ee hin jiru. Maqaa Oromootiin lolli deemu kamuu hin jiru. Lola jarri wal rabbante abbaan barbaade itti seenuu danda'a. Mee addi shaati kanarraa wada baliitii gaaffii dhumaa si gaafataa jira. Okay, ulfaatu wayyame. Ani waa amma haasofnu kanaa jarri tuni tokko yoo tokko mo'atee maanti gaddeemaa attamiin gaddeemaa maanti ta'uu gaddeemaa waan jedhamu kana haasofnu jechuudha. Wanni gadi ta'aa deemaa wanni biraan jirtu waan sobuma dur lafa kaayame kaanti ta'u. Isin wanna kana irra deddeebinee yeroo dheertuudhaaf nama hedduurra jechuu kiyya nu callaa namaas jiru kana jechuu kiyyaan hayyoota Oromoo namni garaa waan kana irra deddeebi'ee waan jiru fakkaata. Isin biyyi Itoophiyaa jedhamti yoo ta'e akkana dhaabanne amma dhaabattee yoo ilaalinaan jette jalqabaa kaattee waan lamaan gurguddoorra ijaara. Wanni si itti ijaara. Tokko afaan qawweeti humna ijaarichaa tattaafatan. Lama seenaa dhugaan qabne sobarra ijaaran turuudha. Addee goontu qabdu addee qabattu qabdu lamaan keessan. Wanni humna attamiin addeessa qabatu waa humna natta'e. Waan dharaa waa seenaa sobaa akkamiin dharan. Seenaa miliyoona 30 jedhee seenaa waggaa 3,000 jedha. Meeqiroo ta'ala. Soba hagana gaya. Nama sudura dhaawatee masqala qabatee waa amantii qaba jedhe. Itoophiyaa umurii isii waggaa 3,000 jedha. Isii waggaa 3,000 metaa alaala isii miliyoona meeqa laataatu anaatu. Itoophiyaan turmaa akka namaa attamiin jiraachuu dadhabdee.
wagguma 150 kana adoo taate qaanii mutu. Wanni kun yoo ta'e laallu waan lamaan jajjabduu badduurra ijaaramte borullee adhalle biyyi tun biyya taate nagaa hin jiraatti jedhee. Mee adishaan akka amma Itoophiyaa jedhamu kan taate ilmi qaroomni waa itti kennan fudhate kaattee bu'aa jedhan. Ammoo teenna akka goone if dandeenye yoo lafa teenna kana diqqaatti guddattu harkatti hin galfatin lafa kana keessa teennee dhugaa dhagganna jenne dhugaan hin jirtu takka yoo qawwee hidhanne humna horanne namuu walqixa taane keessa jiraachuu dandeenya yoo humna qawwee qaba. Lama waa soba biyya san keessa gajjaarame soba kana yoo dhagan yoo baran soba baradha jechuu biyya bartee yoo barattee irraa gortee irraa dhaabattee dhaqan soba kanallee beektaa baruu hin dandeenye nama Itoophiyaa waggaa 3,000 qad jedheetti amanuu jiran keessa soba kana yoo dhagan as keessa jiraachuu dandeenya yoo humna qaban jiraachuu dandeenya. Ammoo yoo achi fageessinee isin lakki Itoophiyaa jedhan koloniin tun gaafa Awurooppaadha warra Awurooppaa kun dhufee laftanan duudu isin lafa tana attamiini maaniif qajeelaa dhufanii Oromiyaa attamii Xaaliyaaniin garboonfatuu dadhan maaliif Faransaay garboonfatuu dadda Jibuutii harkaa qabdi Xaaliyaaniin Eertiraa harkaa qabdi Ingiliziin Keeniyaa Suudaan Itaaliin Sumaalee ila biyya ollaa kana hunda harkaa qabdi. Isin maaliif gara Itoophiyaa kana seenuu dadha yookaan lakkii gara Oromoo seenuu dadha. Oromoo lafa badhoo kana geessu kanumatti seenuu dadha. Ana akka itti ilaalutti jarritu odoonutti dhufneen dura warra Awurooppaatu basaasessi keessa dhufee karaa amantaati waa fedhan qabatee nu keessa deemaa. Basaasanii dhaggan instituushinii mootummaa biyya Awurooppaa caalu ha Oromoon jaaratteertu arga. Heeraaf seera Oromoo ittiin bultu arga. Waraana Oromoon jaaratteertu argana. Waraana kannan abbaa duulaatiin ka hooggana. Qabeenya qabna. Beekumsa qabna. Beekumsa kanaan beektaa seera gadaa kana jaaran. Oho keessa deemanii nu laala. Nama Jibuutii kolonee, nama Sumaalee kolonee, nama Eertiraa koloneeffatu. Isin wanni lafa qabaattuu gabbootan. Awurooppaa qajeelatti nuti seensisuu wanni nu dhooge maal. Beekumsa nu qabnuu fi ijaarsa mootummaan Awurooppaa tokko qabu qabaataa turte Oromoo. Waan kana dhufanii dhaggan. Gatii akka isaan kaffalchisiitu dhaggan. Wareegama guddaa akka isaan kaffalchisiitu dhaggan. Hanga feete yoo meeshaa teknooloojii baatanii deemanii akka gatii kaffalan dhabde. Cinaa ta'e na deemanii nu basaasanii maal godhani? Qaama dadhabbii kenna nu qootanii badhaalaafina kenna jedhamu. Kana laalanii hore tireendii godhanii warra Amaaraa kanaaf warra Tigiree kana tireendii godhanii yeroodhaan nutti bobbaasaa jiru. Walloon akka salphaa cabde seenaa walloo yoo garagallee laala. Gubbaa gadi yeroo meeqa boruu meedaatti Yohaannis ummata Oromoo boruu meedaa desee cinaatti yeroo meeqa fixe jechuudha. Humna sa'eentu gaditti bobbaasa. Instituushinii Oromoo ka jaaran ka waraanaa, ka bulchiisaa, ka qabeenyaa waan sobamuu beekumsaan sobu, qabeenyaan sobu, humnaan sobu,
wanni jira tooftaadhaanii akkamiin goonee cabsinaa wareegama kana guddaatti seennee adii aanee wareegama kaffallee as immoo annaa garuu wareegama sana kaffallu gurraachaan qabannaan ku ana achii dhufe gocha isaan lafarratti deemaa ture Yohaannis nutti bubbaasan ka Tigree Pedroos nutti bubbaasaa tura waan Oromoo walloorratti atutte kabeenu jechuudha addaan yoo ati amma ta'ettee laaftu makee ilaa bari Tigraay fi Amaarti paaralaayiniin wal cinaa waan deema akka amma nu yaabanii akka ummata kibbaa kana yaabanii akka beektaa Sumaalee yaabanii gubbaa gadirra ta'an uumama isaanii keessatti Tigraay yaabanii gubbaa ta'anii beekamu aangoorra wal cinaa jiranii aangoorra wal falmamanii waliin koloneeffannee bari jar wal cinaa aangoorra wal dhaban aangoorra wal rigan eenyu calaarra wal rigaa tura malee akka amma gubbaa gadi yaabanii mataarra nu taa'an kana jarri lamaanuu achir nurra wal dhaban mal uumaa isaanii yoo gara duuba laaltu uumaa isaanii irra nurra wal dhaban mal uumaa isaanii irra isaanii lafa isaanii irratti wal dhabi isaanii oduu amma adda jirru amma wal qaayiti jedha raayyaaf qobboo jedha raayyaaf qobboon tamaaraatti jedhuma haasumni deemudha abbaa qaddii bara ammoo wanni sun maal ta'ichaa akka qircaa lafa Oromootan malli hamaani habashaan tuntur odoo Tigraay irraa Abiyyirraa fudhattee jiraattu taate wayyaanaa odoo Abiyyirraa fudhattee jiraattu lafa Oromootan feefuu qircaa qoodattee jedhee shakka nu cabtanii maal wanni irra wadhaan maal lafa Oromootu uummata kibbaa kanaa mudhee walii gallee haa qoodamnu walii haanee isaan lollu cabsinu lakkee kana fudhannuu jedhu namuu hattuu yoo wadhatti gaafa wal qoodan waa hattisan gaafa qoodan fakkeenyaaf waa anee fi isinillee beenu wanni Tigree fi Eertiraa wadhabsiise maal qoodamarra wadhabanii bara tunan lama lafa ta'enna kanarraa wal qoodamarra wal dhaban malee Tigreen la dhutte Amaarti la dhutte anaafis nyaatuu dhufanii garuu attamee hunnoomnaa irratti fookasii godhuu nu barbaachisa waan nu laalle irratti sammuu keenyallee dadhabsiisu moti waan nu laalle irratti dhaqnee itti dhumachuu moti itti wallaalee bara duuchee dhaqee garaadha dhaqee deemee ta'u duruu kun dhibbaa doo haqa feetee taate wal qulqullaa'ee namni gara tokko ba'uun dhabu adeemee dhimma isaa qabu garuu Oromoo sadarkaa amma jirtu kanatti dammaqa amma qabdu kanatti deemtee Tigraay irra dhumatti akabara wayyaanee fi Eertiraa bolloltuu ta'an irratti akkas dhumatti jedhee eeguu jedha beefamatti deeressi. Ulfaadhu wayyaami yoo abbaan fedhe deemee waraana kanarra dhumatee jedhee akabara wayyaanee isaanii Eertiraa fi wayyaanee walloltee beektaa ollaan guutuun bakka naannoon jedhan adoola beektaa ollaan cufu bu'aa ta'ee bira ollaan cufu milikaan fa'a naqabaa ganna lakkisaat jedhee ka deeme achi dhumate ammallee nami deeme Oromoo bakka bu'ee doon ta'e mataa fi bakka bu'ee deeme lola kana lola Oromoon saba Tigraay irra bantaa kan ta'e akka nu hubatan barbaadna jettanii ulfaadhaa wayyamaa mee gaaffii xumuraati lolli amma biltsiginnaa fi TPLF walirra bante kuni biltsiginnaan lola yakka TPLF Oromoo irra dalagde jette yakka TPLF nu ergattee nu dalanneefis haluu bahiisaa fudhannu jettu moo lolli kun lola biraatiif jettee maqaa adoo lola kana yoo haluu bahuu ta'e gaafuma jalqaba aangoorra bahe maaf jarra tana dhaqee haluun baane gaafa Oromoon jarri nu yakkite nu hiite ijoollee 5,000 fittee waraana keessaan dabalatanii dhiyaataa jedhan nu dhiifama gaafanne jedhee ture namichi kun. Mee har'a immoo Oromoota sossobanii hiriira nuu baa jara gaafan gaddaa isiin akkasi goote maanii isin goote qarshii baasaa sangaa kennaa jedhaa jiru. Akkamiin laatu isaa kana? Mee dooktar gaaffii xumuraati kun siif. Galatoome ashee kuni wanni tokko akka malee amanamni sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessattuu uummata keenya wanni hubatuu malee
amma lolli kun lola Eertiraa yookaan Itoophiyaa fi Eertiraa yookaan Itoophiyaa fi biyya biraa wal jidduu deemu fakkeessuu yaalaa jira. Lolli kun lola Itoophiyaa lammii Itoophiyaa jidduu deemaa jiru. Lola kana kijibanii biltsiginnaa akka barbaadde generaaloti mirkanyooti Ihaadig turan kun amma dhufanii waggaa ari'amanii mana ta'anii ciisaa dhaqanii waggaa meeqa waggaa 20 meeqa irriba rafaa dhaqanii achi dhufanii har'a siuma takka wanni kuma galtee fi odeessaa jiru. Onnira dhufanii yexalaati xoorinna yeenyaa xoori jedhaa jiru. Kijiba guddaa wanni akkasii kijibi akkasiin jiru. Ummati Tigraay Meqeleen ummata Itoophiyaa lammii Itoophiyaa jaallandees jibbinees lolli kun ka deemaa jiru Itoophiyaa wada akka deemaa jira malee diinaaf akka isaan jedhan san yexalaati xoorin demsisenaal matammaan tokko xaaqirenaal jedhaa jirti. Maal eenyu dabarsasa kijibadha kun baay'ee namni kanarratti kana hubachuu qabdan. Waan generaaloti mirkonyooti dargii turte achi qabamtee yaadi goofaa dhuftee nuti nurratti gadhiistee ummata keenya jeesisiisaa dhaqanii amma immoo achi immoo yennaatti gargaaramanii irraa ari'anii gara manaa erganii har'a immoo rakkoon isaan qunnamanii jennaan ammas nami qajeelee nu ergamu isaanuma jedhanii barbaadanii dhufanii amma Baacaa Dabaleefaa jeneraal Kaasee Camadaafaa amma barbaadanii amma gara lolaa akka isaanii deema odeessaa jiran. Lolli kun lola Itoophiyaanota walakkatti deemu nami mooyus hin jiru yoo itti fufanis akkuma lolaan kana inni tokko magaalaa tokko qabate inni tokko gadi dhiibsisa inni tokko maaniite utuma magaalota Tigraay keessa jiru hundumayyuu warri bilisiginnaa lolu kun qabate immooyamu lolli kun ideologically wrong ideologiin itti lolaa jiran kun sirrii mootii ummata Tigraay irraa mirga ummata Tigraay irraa mulquu hin dandeettu. Eenyuyyuu bilisiginnaa dhiisii abbaan feeteyyuu Mangistuu Hayilamaariyaam kecaafitti duulchisee dadhabee jira mooyuu hin danda'u. Lammaffaa dhageeffadhu. Yoo Itoophiyaan diina qabaatte diini Itoophiyaa tokkoffaan Isaayyaas Afwerqi. Itoophiyaa yoo diina qabdite dhuguma yoo dubbannate diinni Itoophiyaa tokkoffaan Isaayyaas Afwerqi. Bilisiginnaan Isaayyaas Afwerqi waliin teete Itoophiyaa waraamtee immoona yoo jette baay'ee dogoggora historical mistake. Ummati Tigraay akkuma ummata Eertiraa mirga isaaniitiif lolanii dargiif irraa kuffisaniiru. Lolli sun dogoggora ture. Itoophiyaan amma hansirraa'uu dandeettu karaa nagaatiin nama gubaidhaa baasanii mari'atanii malee karaa lolaatiin bilisiginnaa immoo abbaan feeteyyuu lola kana yoo deemsise lolli kun immoo yaatamu. Namni lola kana immoo akka lolli kun deemu yaada guddaa namicha muummicha ministeerii Itoophiyaa ture kanaa kennaa jiru Isaayyaas Afwerqi. Isaayyaas Afwerqi immoo diina Itoophiyaa tokkoffaa. TPLF Itoophiyaanota akka isaa amma jedhan kana TPLF ummata ijoollee Itoophiyaadha ummata Itoophiyaadha Isaayyaas Afwerqi humna alaadha biyya biraadha. Inni ummati Tigraayiitiif ummati Eertiraa wal fakkaatu ummata Itoophiyaa caala. Ummati Eertiraa too gaafatanii amma ummata Tigraay akka lolamu hin barbaadu. Garuu Isaayyaas Afwerqi waan loluu barbaadu Abiy Ahmed immoo akkuma Isaayyaas Afwerqi mircaadhii hambisee nugusa Itoophiyaa akkuma objuu isa hin teessanii akkasiin turu waan sa hojjatuu fi wanni sun isaan teetu objuu san gula carraaqaa jira. Namni isa lolchiisus isaan jiru ergamtoota booji'amtoota irraa namni hafee jeneraalota humna Itoophiyaa waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa keessa jirtu tokko isarraan fudhattu. Kanaafidha booji'amtoota dargii akka Baacaa Dabaleefaa akka Biraanuu Juulaafaa olaantummaa fudhatanii wanna lolchiisuuf ka'anii. Jarri kuni
durisi boojamtoota eenyu akka lolaa eenyu waliin akka lola deemanuu sin beekan. TPLF siyaasaan beeku. Mellas Zeenaawii irraa kan hafe siyaasaan beeku. Waan tokko TPLF wanni beektoo jiraate lola. Lola sanii isaanis deebi'anii Itoophiyaa mooyuun hin danda'amu. Wanni kun siviil woorriidha. Garuu akka lolaatti yoo fudhattee namni TPLF caala Itoophiyaa keessa namni TPLF caalaa lola beeku hin jiru. Namni danda'us hin jiru. Biraanuun Juulaa Baacaa Dabalee akkasi jechuun Oromoon jannan qabu jechuun miti. Baacaa Dabalee Biraanuu Juulaa ergamtoota booji'amtoota ijoollee Oromoo keessaa yartuu botomii keessa jirtu isaan. Ijoolleen naannattuu janni duris jiran turani. Darbii keessas jiran turani. Ammas jiru. Janni ijoollee Oromoo ciccimoo hin jiru. Jarri kun garuu eessaa akka dhufan hin beekan. Uummata isaanii hin beekan. Eenyu akka jeesuu qaban hin beekan. Namuma isaa ergameef ergatan. Kanaaf lolli amma deemaa jiru kuni guutumaa guututti saba keenya hin ilaalu. Uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa hin ilaalu. Uummata Walaayittaa hin ilaalu. Uummata Sidaamaa ilaalu. Uummata Sumaalee ilaalu. Uummata Oromoo ilaalu. Abbaan nu laala jedhee jara kanaa ergamuu barbaadan loluu danda'a. Garuu hin lolinaa. Yoo achitti sin ergan yoo qawwee keessa waliin badaa biraa deema. Yookaan immoo qawwee keessan gataa qeerrootti dabalamaa morma. Yookaan qawwee keessa waliin karaa mormuu qabdan gula bayaa morma. Uummata keessaniif morma. Biyya keessaniif morma. Diktaatoroota Itoophiyaa waggaa 100 oli akkasuma sobaa turan. Akkasuma inni tokko irraa fuudhee tokko jeesuu inni tokko Itoophiyaa jedhu sobanii. Itoophiyaan eessayyuu hin deemtu. Itoophiyaa jechuun sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundumti keenya Itoophiyaa. Oromoon Itoophiyaa, Sumaaleen Itoophiyaa, Sidaamti Itoophiyaa, Walaayittaan Itoophiyaa, mirga nama kanaaguma eennee Itoophiyaan jiraatti malee eegatana Itoophiyaan nama murtaa'e arongaadee bichaa qayyii qabate callaa tajaajiltu hin jirtu eegatana. Kanatti amanuu qabdan. Kanaaf hundumti keessan lolli kuni lola sobaa, lola kijibaadha. Wal dhabbii yoo jiraattee wal mari'atanii karaa dhugaatiin hiikan malee utuu silaa karaan sirriin humna afaan qawweetiin hiikamu hin jiru jedhaa gabaabumatti ashi. Ashi ulfaadhu wayyamee gaaffiin kanuma isuma kana mee adishaallee akka irratti jedhu barbaada. Mee jarri booji'amtooti kun lammaffaa booji'amuuf amala hin beeknu waa waaqaa hin beekanu haadha waaqoo naan jedhaa jettee na ijaarti. Mee adishaa hojjedhu. Ulfaadhu wayyamee ani waan kana irratti yoo ta'e ilaalu Oromoon beektaa ka qabsaa'uu fi kaayoo qaba. Kaayoo qabsaawa malee haaluu baafataa fi muka qabsaawa. Oromoon qabsaawaa Oromoo guyyaa gaa tokko isaa beektaa haaluu Jeneraal Taaddasee Birruu, haaluu Baaroo Tumsaa, haaluu Hayilee Fiidaa isaanii jedhan akka dhageen beeku. Kaayoo Jeneraal Taaddasee Birruu irra du'e bakkaan geenna. Kaayoo Baaroo Tumsaa irra du'e bakkaan geenna. Haaluu baa'uu jechuun kaayoo jarri irra dhumatti. Jaalawwan keenya diqqaaf guddaa irra dhumatame Oromiyaa deeffachuudha malee gatii nama du'ee sani haaluu baanaa. Diinni ammoo maal jedhuu barbaada? Qabsoo Oromoo kan diqqeessuudhaaf kaayoo dhabsiisichaaf jedhee haaluu akkanaa jedha warri afaan nyaaphaatiin dubbatu nyaaphi nu keessa dhalate. Ilmaan nafxanyootaa kan nu keessa dhalattee guddate. Oromoo fakkaattee dubbatu. Haaluu ebaluu jedhu. Haaluu ebaluu ani bitumaa kami loonii
abbaa kiyyaa dhufanii bitumaa kamerra obboleessi kiyya du'ee abbaan kiyya du'ee haaluu bahe. Haaluun waan xiqqoo waan maatii keessa godha. Kaayoon. Kaayoon namni sun itti du'e biyya fi dhuunfachuu, biyya fi godhachuu. Haaluu bahuu jechuun yoo Oromiyaa biyya teenna godhanne haaluun Taaddasee Birruu baate. Haaluun Baaroo Tumsaa baate. Haaluun Nadhii Gammadaa baate. Kana malee haaluu ebelu Tigraay beekta ka gaafan gadda akkana si godhaama. Kan Bishooftuutti guyyaa tokkochan nama 700 sirrijje. Attamii haadha warra san gurbuu godhattan jedhu. Nu haaluu fi nuti bare kaayoof qabsoon. Lubbuu namoota darban beeffachuu fi nuti bare biyya keenya ka hundaan nurraa fudhatamte beeffachuudhaan qabsoon namani. Warra afaan diinaa fira fakkaatanii afaan diinaatiin dubbii kaayoo teenna diqqeessicha. Gatiin utubban wareega nu kaffalle diqqeessicha. Jedhanu haaluu akkana kunoo Tigraay gaafan gadda akkana singoote isin akkamiin warra san addayyi warra san cinaa dhaabattan jedha. Isi akka jedhamu yoo teennee laa. Yoo amma bineensi tokko waraabessi tokko dhufee na qabee jedhe. Ifirraa ari'adhee gatee kabiraa yoo dhufee na qabate ka duraan na qabesa eegan isa jedhamoo kana qabeeru kana ifirraa dhata. Kama si qabe ifirraa ari'atta bineensi. Ka duraan na qabe kaanii booti ka gadin na qabee gadina dhiisee dheete sanii booti isan na qaba jedhee ka qubatti qabu ka amma na qabe kana ifirraa gatan qaban. Lakki isin maqaa amma si nyaatu kun si nyaatuuti. Ka si qabee waraabessa kanaas dhaqqabsiisee isa dabare sanii kun si nyaatuuti ati sanin tuqinii san jala deemii siin jedhan. Kas nyaatu dhiisi. Kanaafi nuti Oromoon akka Oromootti yoo du'e kaayootti du'e qaba. Haaluu fi nuti ka du'e. Kaayoo kenna diinatti yoo afaan Oromoo dubbatanii sun diina Oromoo marroo ta'e. Afaan diinaatiin kaayoo teenne diqqeessuun mi'ati jiruu teenne keessa waan kana yeroo lammaffaadhaaf dubbachuuf deemaa jiru. Jiruu biyya mootummoota biyya san dhufanii darban. Oromoo aadaa gaarii qabu. Kennaa gaarii qabu. Lafa hagana qabdu kan. Yoo lafti Oromoo beektaa adda warqii adoolaa kana jedhamu warqii Itoophiyaa jedhama. Warqii naannoo Oromiyaa jechuu yookaan warqii lafa Gujii jechuu warra Habashaa hin fedhan. Amma waan kanaaf dhoksicha yeroo hunda wanna Oromoo jabaa Oromoo dhossuu beekaa Oromoo dhossuu yookiin jijjiiranii bebeektaa kenna jedhu ila hundassese inni amaara jedhanii mulqaatu gadi allatti Oromoo jedhee gadi dhidhiita kallatti inni Oromoo miti. Isa caalaa warra Habashaatti himaa tureef hambata Oromoo. Jedhee adoo sirbuu adoo himaatu atilaatti Oromoo miti. Eenyus yoo ta'e abboo beektaa ati beektaa nama jabaa yoo dhabda beektaa inni beektaa Oromoo fakkaatu. Jabeenna Oromoo dhossuudhaaf beekan. Qabeenna Oromoo dhossuudhaaf beekan. Beekamtii Oromoo dhossuudhaaf beekan. Ani Habashaa jara biyya san hoogganaa turte keessa. Dhiira fedhelli haa ta'u. Isaayyaas muti Mallas Zeenaawii jabeenya Oromoo baay'ina Oromoo beekamtii Oromoon gaafa dammaqee gaafa hidhatee jiru.
ummat Itoophiyaa waraana Itoophiyaa lakkisee Afrikaallee dura dhaabatu. Kana jechuun maal jechuudha? Jabuu teenna nuu amaneera. Beekamtii teenna nuu amaneera. Wanni nuti ittiin naqannu dammaqan qabanuu dammaqasan callaa jedhaa. Kanaafi ani wanna kanarratti nuti ka qabsoo nuuf haaluu wal bahichaa fi nuti. Ka amma yaabee nu nyaataa jiru wayyaanee mootii nafxanyaa Abiyyi hoogganamu. Wayyaaneen nurraa buutee lafa fiitti galteerti. Indoom nurraa bu'uu saniifu galata qabdi. Ka isinirraa buunu wanna asin juunuuti isin istumuu nyaatuu barbaannaa. Wama addeen qaddamuu namni jedhee lafuma teennaa teessanii motteedha nuuf falmatin bara wayyaanee muti. Nafxanyaa Amaara keessaa buqqe jechuudha. As keessa guddatee yoo addaati gaafattu an qomoo Oromooti jedha Addisuu Araggaa. Ani qomoo Oromooti jedha Alamuu Simin. Doofaa akka amma dibbee dhaanaa ture. Akka jeneraala jedhanii carqii soddee wayyaanee itti bambartee baacaa dabalee dibbee dhaanaa ture moti baandii ture moti yookaan kilaashiillee baatee jiru. Aku beekta dhugaa sinitti machira beekta. Baacaa dabalee ani haga wayyaaneen dhuttee lafa qabattee as haga hidhamutti isa beeku. Mana Yohaannisiifa isinitti nageen. Nama kana hojii isaa maayoo jedhanii dibbee dhaanaa baandii kifila xoorii tokko keessa ture jedhu. Kilaashiillee qabatee hin beekne dibbee dhaanaa namatti. Maqaa isaa baaca. Baacaa jechuun maal jechuudha? Nama waqoosu nama watamatu. Baacoo baacaa waa baacoo deema jechuudha. Maqaa beektaa baacummaa waa inni beektaa amaatti qaldeenya jedhan. Qaldii saniif beektaa baacaatti moggaasanii bara. Abbaa duulaan jennanii bara abbaan duulaa kilaashii baateeraanii. Wanni abbaa duulaa jedhaniif xiqqaattuu ammaattuu kilaashii baateera. Kun baacoo callaa beektaa dibbee dhaanaa. Shimala wanni jaldeessaa taan taatee utaalaa ture kanaa isa beeku. Yoo dhugaa jette waan kireetii godhee wanni jedhu. Dhakaayyi boolee tuule sanii karaa kamiin tuula. Amma nama jeneraala olmoo ta'uu isa biyya Taaddasee Birruu jeneraalaatti ta'e. Biyya Abdiisaa Aagaa jeneraalaatti malu kolooneelaatti ta'e. Mureen jeneraalota Oromoo Damisee bultoo farraa kaase. Amma baacaa dabalee jeneraala. Rabbis ni kakkatta oomee qabbiqanyii kaanii qadaadii buqqisi qadaadii kaanitti kenname qabaleellee zabanyaan qaxaru adoo beektaa masfartiin hin dabaru nama. Mintoofillee itti kenni jechuudha. Dibbeedhaanicha hin beeka dibbee baandii ture dibbeedhaana jedha. Dimtsa marawwaa jedhanii warri Tigree. Dimtsa marawwaa kun lola. Addee isaa addeessan akka gadi ba'ee waan jeneraalaa waan lolaa dubbaa. Kanaaf wanni dhubaannee kana waan beektaa doofaa kana hayyuun meeqa gooti meeqa adoo jiru dooma akkanaa kana maqaatti kennanii isa kanaa situma si hidhaniira. Biyya ammayyi Jawaar Mahammed mana hidhaa biyya koloneel Gammachuu Ayyaanaa midhiira akkasii ka hidhaa jirtu baacaa dabalee jeneraala jedhamu. Kanaaf wanni amma walii somnu haaluu wal baana jedha. Kaayoo teenna qixxeessichaa haaluu Tigraay hin baatamu jedha. Nu haaluu fi nuti Oromiyaa keessaa nu baya buqqaa ari'aa waan jira achi keessa. Ariina. Nafxanyaa lafa san keessa buqqine malee nu jiraachuu hin dandeenyu. Tilmaata lamaan callaa. Jibbii jaaladhu lafa teenna keessa. Nafxanyaa hidda gad ergates. Buqqinne yoo keessaan baasini abadan buutii bobaa keellee deemu bofa nuti Oromoon ummataadhaan dhaqaa fi Oromoo jedha. Ibaaben maqqafannen እንደዚህ ጉርጉርነቱን ቁንጅናው አጀ
የባብት ከለር ሲታይ ያምራል ታውቃለህ ግን ብትስከት ይነድፋል ነፍጠኛ እንደዛ ምን ማቀፍ ነው ይሄንንማ አውጥቶ ቀጥቅጦ ጭንቅላቱን መግደል ነው አረቦቹ እንደሚሉ ለዚህ ከናፍቆን ዋን ከነረት ወንድ ጀንማ ማን ወርባት ኑት ብየተና ሎላ ሃሉ ባውንተና ራስን ሃሉ ባለ ጋፈ ብየተና ተዋል ሀገሰሜ አስት ሃሉ ባለ ሃሉ ባውንተና ጋፈ ብየተና ገልፈነ ሃሉን ታደሰ ጋፈስ ባው ሃሉን ነጢ ገመዳ ጋፈ ኦሮሚያ ብለንሱስነ ባድ ተባሮቱም ሁን ኤኑ መቃያ ወራ ጋም ዲቃፍ ዳም ሃሉ ኢሳኔ ባውጀቱን ወሊ ገለት ጋፈ ኦሮሚያ ተዋል የዋሰኔ አላ ወማ ሃሉ ባይች እንግሉቱኒ ሃሉ ባይች ዲቤድ አንቸ ባጫ ደበለይፍ الفاد ويا بديا ايش الفاد ويا انا مسمروا يلا جبت دي الفاد ويا دعوته تافي اردفته قومي وكو دكتور وانده بلتو قبدا وان غبادو وانا سربو دقيقه تكتي كلا سيلا دينا فتادو غبادو ماتي وني جدو بربانو ماني لولي كوني لولا تاون قامني نامني بيا فيرا بيا في مغالا غدو تكرا مغالا غدو تكدولني لولاني كارما وما فايت يو ادوتيتي انكوان سبب سبلموت توبيا دي سيو فكنا وتما بيا الدنيا بيا برانا دوانا تيتي أتصور ركعته مقالة أسمرار ركوتون سريمو أما مو مقالة برداري ربلا كاتة مقالة مكلة ركوتون باي أكمله غروبنا متوقع بلشنا جتتون همم ماكسين دابو باي أكتب أجول اتفاقاتا غادي قالوا يا دي ساني ديكاتاو وان قد قالوا توساني أرجسيسا كان في لون لكوني وان أما جنرالو تكنا نوتي تيم ساني رانكم نوتي وان سان وان مكا ساني كاسو بربان نوفي وان لولا سرين تاين نامي دابان وتادر كيسال قد قالوا نما جوكا بجدني وان نامي جاب نامي كوما وتادر تيلو ليجرو نامي رايا تبيجا سان كيساتي لولا تجتون بروفيشنالي دا جروك عمري كيسات تدبرسيته وان لولتو ابو امتا لول ياريو شرغا لولو انقبضت لولتو بروفيشناليتي مالي في وجين كيتي بيا ايغو امتا ايغو وان تيفي اكي مغالا ادسادا كي حكوت مغالا مكنيدا كي حكوت مغالا باردار كي حكوت يوسي اواسا كي حكوت يوسي ركوتو انقبض Gati galon garuu rukutuu dandeetti. Kanaafidha kan amma jara kana sinii maqaa waamnuufi ijoollee Oromoo keessa janni dhibee fi dhabamee mul'i. Jajjabi dhiiraa mataa dhiiraa sabab sablammoota Itoophiyaa keessallee jajannoo quxurii tokkoffaa keessa kan jira Oromooti jiru. Kun dhabameetii moti ka jarri booji'amtooti tun amma lola kana akka ajajanu dura kaa'anii. Dadhaboo waan namni jedhe callaa waan hojjetanuuf. Kanaafi ijoolleen Oromoo jara kana jalatti gurmoottanii ummata Tigraay irratti hin bobbaa'ina. Lolli kun TPLF fi bilchiginnaa jedhan lolli TPLF fi bilchiginnaa yoo ta'e bilchiginnaan haaloo lattuuti isin nu hin ilaalu. Ummati Tigraay mirga isaanii nuti irraa cabsuu fi achirratti hirmaannee du'uu qabnu gabaabumatti kana jedhu barbaanna harka caalu biyya keessan irratti xiyyeeffadha. Qeerroo waliin gurmaawa biyya keessan ergamtoota kana jalaa baafachuu yaala. Ergamtoota amma siniin jedhaa jiru qabu. Ergamtooti wotaadaraas jiru, ergamtooti siyaasaa warra bilchiginnaa jedhamu kan nutti ergaman kun warra sana harkaa baastanii mirga uummata Oromoo kabachiisuu sabaaf sablammootis akkasuma mirga isaanii yoo kabachiisan Itoophiyaa biyya jedhamtu sun hunduma kennaaf tajaajiltu akkas yoo goonee jedhu barbaadaa galatu. Fadda wayyamaa
ulfaadhaa wayyamaa daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo kan dhaggeeffatanii fi baay'ee galatoomaa jenna ulfaadhaa wayyamaa sagantaa biraatiin yeroo biraa walitti deebinaa akka qopheessee isin dhiyeesse ana shannaa fi goljaati nagatti bulaa nagatti oolaa isiniin jenna.